daawwattoota keenya Oromiyaas News Network irraa oduu qabadhee kan isiniif dhiyaadhe ana Meetii Ayyaanooti. Walloo aanaa Jiilee Dhummuugaatti fincila yeroo darbe taasifame sababa godhachuudhaan mootummaa wayyaanee jiraattota magaalaa Sanbatee irratti duula jabaa bantee jiraachuun ishee beekamee jira. Dabalata oduu kanaaf Boona Ali. Walloo aanaa Jiilee Dhummuugaatti fincila yeroo darbe taasifame sababa godhachuun mootummaa wayyaanee jiraattota magaalaa Sanbatee irratti duula jabaa bantee jiraachuun beekamee jira. Wayyaaneen duula uummata irratti bananii jiran kanaan basaastota jiraattota gandoota magaalattii hundarratti roga hundaan bobbaasanii jiru. Akka maddi oduu keenyaa aanaa Jiilee Dhummuugaarraa gadi fageenyaan basaastota ramadaman kana ifoomsetti ramaddiin basaastota kanneen jiraattota gandoota magaalaa Sanbatee irratti masjidotaa fi mana amantaa kiristaanaa irratti waajjira bulchiinsa aanaa Jiilee Dhummuugaarraa buufata poolisii aanaarraa hawaasa irraa bal'inaan akka ramadamanii jiran beekamee jira. Haala kanaan basaastichi guddaan biyya Suudi Arabiyaa fi Walloo aanaa Jiilee Dhummuugaa jidduu deddeebi'uudhaan jiraatu kan maqaan isaa Ibrahim Ahmed Daawud jedhamu ilmaan Oromoo namoota afur kan maqaan isaanii Muhammad Said Abbaayee, Haydar Aliyyi Muhammadoo, Hamad Aliyyi fi akkasumas Awwaluu Shee Aliyyuu jedhaman ABO'dha jechuun mana hidhaatti akka isaan darbataman taasisee jira. Haaluma wal fakkaatuun basaastichi inni biraa achuma aanaa Jiilee Dhummuugaa maandheeffachuun ilmaan Oromoo mana hidhaatti guursisaa jiru nama maqaan isaa Aliyyi Muhammad yookaanuu Aliyyi Jaallee jedhamuun beekamu yoo ta'u namni kun buufata poolisii magaalaa Sanbatee cinaatti bolokeetii manaan ijaaran kan oomishaa jirudha. Namni Aliyyi Jaallee jedhamu kun nama Ahmad Adam jedhamu qabsiisuudhaan badii tokko malee ragaawwan sobaa namoota maqaan isaanii Hassan Omaree Qaadii fi Hanshee Ahmadee jedhaman irratti baasisuun mana hidhaa akka seenu taasisee jira. Bachaaraa nama jedhamu kan qabsiise Abdallaa Sheekh Ahmad yoo ta'u kanneen ragaa sobaa irratti bahan immoo poolisii Daawwit jedhamuu fi hammee sheekichaa ta'uu maddeen oduu qeerroo aanaa Jiilee Dhummuugaa addeessanii jiru. Basaastonni masjida keessatti ummata Oromoo basaasuuf ramadaman keessaa Hammee Xayyaar, Sayyid Muusalee fi Omar Aajii namoota jedhaman yoo ta'u mana amantaa kiristaanaa irratti basaastonni ramadaman Girmaa Sibaalawii fi Biruuk Waldee ta'uun isaanii gabaasa qeerroo naannicharraa baheen beekuun danda'amee jira. Akka waliigalatti basaastota guutummaa magaalaa Sanbateetti hojiiwwan basaastota birootis to'achaa ilmaan Oromoo basaasaniif ramadaman keessaa Hassaniyyee Sayyid, Usmaan Obboroo, Aliyyi Sayyid, Aliyyi Imar, Muhammad Abdallaa, Hassan Gimaluu fi Aleksi kan jedhamu Oromiyaarraa dhufee magaalaa Sanbatee jiraatu ta'uun beekamee jira. Gama waajjira bulchiinsa aanaa Jiilee Dhummuugaarraa namoonni hojii basaasummaa kana akka hordofaniif ramadamanii jiran keessaa namoota maqaan isaanii Muhammad Alamuu, Alamsheet nama jedhamuu fi Umar Sheekichaa akka ta'an maddi oduu qeerroo aanaa Jiilee Dhummuugaa gocha basaastota kanaa faana bu'uudhaan gabaasanii jiru. Guyyaa fincila xumura gabrummaa sababeeffachuun adda bilisummaa Oromoo ABO'n haala siyaasa yeroo ammaa sana biyya keenya Oromiyaa fi biyya alaa keessa deemaa jiru ilaalchisee ilmaan Oromoo Atlaantaa fi naannoo isheetti argaman waliin marii bal'aa gochuuf qophaa'ee ilmaan Oromoo Atlaantaa fi naannoo isheetti argamtan gamanumaa guyyaa seena qabeessa kanarratti affeeramtanii guyyaan Sanbata 18/2017 Sa'a shawwaaree booda kan eegalu ta'uusaa gamanuma beeksisaa. Keessummaan kabajamoo jaala Dr. Shukkut Galataati. Bakki walga'ii 62 Memorial Drive, Stone Mountain, 383 waraana bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo jabeessuun dirqama Oromummaati. Gadaa xumura gabrummaa konyaa ABO Atlaantaa. Obbo Lammaa Magarsaa bakka bu'aa wayyaanee fi pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Taayyee Danda'a nama jedhamutti itti gaafatamaa dhimma kominikeeshinii biiroo haqaa Oromiyaa gochuun muudanii jiru. Dabalata oduu kanaaf Obsaa Jamaal. Obbo Lammaa Magarsaa bakka bu'aa wayyaaneetii fi pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Taayyee Danda'a nama jedhamu itti gaafatamaa dhimma kominikeeshinii biiroo haqaa Oromiyaa taasisuun muudanii jiru.
Taayyee Danda'aa namni jedhamu kun jiruu isaa keessatti mootummaa wayyaanitiin yeroo lama akkuma Oromoonni biroo maqaa ABO'tiin yakkamanii mana hidhatti adabamaa turan, Taayyeenis maqaa ABO'tiin yakkamee hidhaan waggaa 10 itti murtaa'ee turuun isaa kan yaadatamudha. Taayyee Danda'aa hidhaa mootummaa wayyaanitiin isarratti murtaa'e kun isaaf sirrii akka hin taane fi dogoggoraan akka hidhametti dubbatee jira. Ilmaan Oromoo hidhaa keessatti dararamaa jiran hundinuu dogoggoraan hidhaman jechuun soba dhugarraa faggaateedha. Hidhaa mootummaa wayyaanitiin ilmaan Oromoo funaanuudhaan mana hidhatti adamsaa jirtu kun karoora yeroo dheeraa ilmaan Oromootiif qophaa'ee hojiirra oolaa turee fi hojiirra oolaa jiru ta'uun ni beekama. Taayyeen dhugaa uummanni Oromoo qabaachuu qaban kan mootummaa wayyaanee sirna isaa keessatti badii tokko malee lubbuu Oromootaa qulqulluu ajjeechaasuu kanneessaa hidhaa akka malee fi saamicha garaagaraa irratti raawwachaa ture osoo qabatamaan isarra gahee jiru sirna gabroonfataa wayyaanee jalatti hojjechuudhaaf alagaa firoonfatee firaa lagoonfatee addi bilisummaa Oromoo ABO'n hin jirtu jechuudhaan gocha wayyaaneen isuma mataa isarratti raawwattee turte irraanfatee jira. Taayyeen yeroo muraasa keessatti dhaaba addi bilisummaa Oromoo kan lafee abbootii keenyaa, lafee barattootatii fi lafee sabaa quuqamtoota qaqqaalii garaagaraatiin ijaarame arrabsuudhaan diina Oromoo kan ta'e wayyaanee biratti aangoo, jaalatamummaa fi amanamummaa argatee jira. Dhaabni addi bilisummaa Oromoo ABO'n kan jecha gantootatii fi jaladeemtota wayyaanetiin dhabamu osoo hin taane dhaaba hiddi isaa onnee uummata Oromoo hunda keessatti gadi fagaatee biqilee jirudha. Uummanni Oromoo qabsoo mirga abbaa biyyummaa isaatiif kallattii qabsoo karaa kamiin akka gaggeeffatu bareechee kan beeku yommuu ta'u, kunis dhaaba qulqulluu dhiiga gootawwan qaqqaaliin ijaarame kan daddaba hin qabne adda bilisummaa Oromoo faana hiriiruun mirga hiree ofii murteeffannaa isaa akkasuma bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa akka isa gonfachiisu abdii guutuu irraa qabne jechuudhaan gootawwanii fi sabboontonni ilmaan Oromoo dubbatanii jiru. Gabaasa dhiyaateef Obsaa Jamaal. Sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa garbummaa 12ffaa sababeeffachuun qeerroowwan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti argaman kabajachaa jiraachuun beeksifamee jira. Dabalata oduu kanaaf Toleeraa Aagaa. Qeerroon godina Wallagga Ba'aa aanaa Limmuu magaalaa Galiilaa uummata Oromoo naannoo Sumaalee irraa shira wayyaaniin xaxxeenqee isaanii irraa buqqaaniif sagantaa gargaarsaa qopheessee milkiin akka xumuratee qeerroon magaalichaa nuuf gabaasee jira. Sagantaa gargaarsaa lammiitu lammiif dhiiga qophii jedhuun qeerroon magaalaa Galiilaa hojii boonsaa hojjetee jira. Poolisiin Oromiyaaf sabboontota kan ta'an hojjetoonni mootummaa mormii karaa bulchiinsa aanichaa dhiyaate irraa aanuutiin milkaa'ina qophii kanaatiif gumaachisaan taasisan akka laayyootti kan ilaalamu miti. Akka qeerroon aanichaa nuuf gabaasetti sagantaa kanarratti qophiilee nama hawwatan kan akka diraamaa, dorgommii sirba aadaa, walaloo fi dhaamsa jajjaboo ta'an uummataaf darbanii jiru. Ijoon dhaamsa kanaas ABO'n dhiiga keenya malee diina keenya miti, wareegama gootawwan Oromoo taasisaniin qabsoon kunas ga'e nutis ga'ee keenya haa baanu, TPLF diina uummata Oromooti, shira wayyaaneen xaxxeen uummanni keenya qeesaarraa buqqee dararamaa jira kan jedhuu fi yeroo kamiyyuu caalaa waliif gaachana haa taanu malee dabarsinee waliin laannu walis hin sakaallu kan jedhu ture. Dhumarrattis lammii keenya daangaa irraa buqqaaniif gumaacha qarshii 12,159 buusanii baankii Oromiyaatti galii taasisuu isaanii qeerroon magaalaa Galiilaa nuuf gabaasee jira. Gabaasa biraatiin 9 yaadannoo fincila diddaa garbummaa waggaa 12ffaa sababeeffachuun qeerroowwan Oromiyaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti kabajaa jiraachuun beekamee jira. Godina Lixa Shaggar aanaa Abuna Gindabarat yaadannoo fincila diddaa garbummaa waggaa 12ffaa jalbultii 9 irraa eegalee sirna ho'aa ta'een kabajamee oolee jira. Kabaja guyyaa yaadannoo fincila diddaa garbummaa waggaa 12ffaa aanaa Abuna Gindabarat irratti barattoonnii fi sabboontonni sochii fincila diddaa garbummaa mootummaa abbaa irree wayyaanee kanarratti hanga ammaatti taasifamaa tureen gootawwan wareegamtoota lubbuu isaanii dabarteef yaadannoo sammuu daqiiqaawwan muraasaa taasisanii jiru. Fincila diddaa garbummaa waggootan 12 geggeeffamaa ture keessatti suurawwan gootota qabsoo mirga abbaa biyyummaaf taasifamaa ture keessatti adda durummaan hirmaatanii hirmaachisuudhaan diina Oromoo dura dhaabbachaa turanii fi lubbuu isaanii wareegan kaartaa Oromiyaa keessatti maxxansuudhaan duungoo halluu alaabaa adda bilisummaa Oromootiin faayame qabsiisuun guyyaa yaadannoo kanaaf miidhagina dabalanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun 9 yaadannoo fincila diddaa garbummaa waggaa 12ffaa giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti sirna ho'aa ta'een kabajamee oolee jira. Guyyaa kabaja yaadannoo fincila diddaa garbummaa handhuura Oromiyaa keessatti kabajame kanarratti gootawwan qeerroo
qeerroo dargaggoonni Oromoo qabsaa'otaaf bakka sabboontonni ilmaan Oromoo argamanitti sirna kabajaa yaadannoo sadaasa sagalii kun kabajamee oolee jira. Sirna kabaja yaadannoo guyyaa seena qabeessa kanarratti qeerroowwan Finfinnee kaayyoo jaallan kaleessa qabatanii fuula diinaa duratti falmaa geggeessaa osoo turanii lubbuun isaanii darbe galmaan ga'uuf waadaa haaromsatanii jiru. Imaanaaf dhaamsi qabsaa'ota qaqqaalii lubbuu isaanii qabsoo bilisummaa Oromootiif kaffalaa turanii bu'ee lafatti hin badu akeeka qabsoo isaan irratti wareegamanii biraan ga'uuf qophii ta'uu isaanii ibsa ejjennoo baafatanii mirkaneessanii jiru. Sadaasni sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa garbummaa waggaa 12ffaa kutaawwan Oromiyaa iddoowwan adda addaa kanneen akka Walloo, Shawaa, Jimma, Wallaggaa, Iluu Abbaa Booraa, Baalee, Arsii, Booranaa fi Harargee keessattis akkasuma iddoowwan hafan keessattis bifa wal fakkaatuun kabajamee turuusaa maddeen oduu qeerroo gabaasaniin addeessanii jiru. Uummanni Oromoo Jimmaa iddoowwan garaagaraa keessa jiraatan qaamni bulchiinsaa fi dhaabbileen garaagaraa akkasumas abbootiin qabeenyaa sabaan Oromoo hin taane dhiibbaa garaagaraa nurraan gahaa jiru jechuun komatanii jiru. Dabalata oduu kanaaf Boonaa Ali. Uummanni Oromoo Jimmaa iddoowwan garaagaraa keessa jiraatan qaamni bulchiinsaa fi dhaabbileen garaagaraa akkasumas abbootiin qabeenyaa sabaan Oromoo hin taane dhiibbaa garaagaraa nurraan gahaa jira jechuun komatanii jiru. Fira obbo Siyyee Abrahaa kan tahe obbo Biraaneen buna oolmee godina Jimmaatti argamu akkasumas qonna Jibrii warshaa Jibrii qopheessu Gambeellaarraa qonna mootummaa kan ture naannoo Hawaasaarraa karaa caalbaasii seera qabeessan taaneen mootummaa irraa bitatanii akka jiran ni yaadatama. Firri obbo Siyyee Abrahaa qabeenya uummataa saamuudhaan duroome kun yeroo obbo Siyyee Abrahaa walitti qabaa boordii ejensii gurgurtaa dhaabbilee misoomaa ture keessa firummaa obbo Siyyee waliin qabanitti gargaaramuudhaan qabeenyawwan uummataa kanneen walitti qabachuu danda'ee jira. Dhimma buna oolmee ilaalchisee kaffaltiin gibiraa mootummaa naannoo Oromiyaaf kaffalamaa akka hin jirre mirgaa fi tajaajilli hojjettoota buna oolmee keessa hojjetanii eegamaa akka hin jirree fi kabajaan hojjettoota buna oolmee fi namummaan dhalli namaa qabaachuu qabu akka irraa mulqamee jiru akkasumas ija tuffiitiin ilaalamaa akka jiran qeerroon saqqaa coqorsaa haala buna oolmee keessatti raawwatamaa jiru faana bu'uudhaan saaxilanii jiru. Oduu wal fakkaatuun waajjirri daldalaa fi misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa eeyyama daldalaa jechuun jiraattota magaalattii jireenya isaanii fooyyeffachuu fi ilmaan isaanii guddifachuuf carraaqaa jiran dararaa jiru. Akka gabaasa qeerroo magaalaa Jimmaarraa baheen beekuun danda'ametti manneen jiraattotaa harka qalleeyyii fi hundumaa saamsaa akka jiran namoonni maallaqa gahaa qaban gara waajjiraa deemuudhaan waan gaafataman kafalanii mana isaanii jalaa cufamee ture banachaa jiru. Namoonni aangoo isaanitti fayyadamuun uummata dafqa isaanii duguggatee jiraaturraa tooftaa uummachuun malaammaltummaa akka gaggeessaa jiranii fi jiraattonni manneen jalaa saamsamaa jiru kanneen foon kiiloo tokko qarshii 120tti gurguramuu ture 140tti gurgurtan jechuun manneen hojii uummataa jalaa cufuun malaammaltummaaf haala mijeeffachaa akka jiran maddeen oduu qeerroo dhimmicha hordofuun saaxilanii jiru. Odeessa gama biraatii yuunivarsiitiin Jimmaa dameen aggaaroo lafa jiraattotaa beenyaa gahaa osoo hin kafaliniif irraa waan fudhateef uummata boochisaa akka jiran himamee jira. Mootummaan wayyaanee fi jaladeemtonni isaanii yeroo hundaa kaayyoo saamicha qabeenya uummataa irratti xiyyeeffatanii kan jiran yommuu ta'u jiraattonni magaalaa aggaaroo kanneen lafti isaanii irraa fudhatamte qaama komii isaanii itti himatan waan dhabaniif rakkoo hamaa keessa bu'anii jiru jechuun maddeen oduu Oromiyaa Niwus Neetwoorkitti himanii jiru. Egaa daawwattoota keenya oduu har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne xumureen jira. Oduu waliin kanan ture ana Meetii Ayyaanooti. Turtii gaarii.
Akkam jirtu daawwattoota keenya Oromiyaas News Network irraa oduu qabadhee kan isiniif dhiyaadhe ana Meetii Ayyaanooti. Walloo aanaa Jiilee Dhummuuggaatti fincila yeroo darbe taasifame sababa godhachuudhaan mootummaa wayyaanee jiraattota magaalaa Sanbatee irratti duula jabaa bantee jiraachuun ishee beekamee jira. Dabalata oduu kanaaf Boona Ali. Walloo aanaa Jiilee Dhummuuggaatti fincila yeroo darbe taasifame sababa godhachuun mootummaa wayyaanee jiraattota magaalaa Sanbatee irratti duula jabaa bantee jiraachuun beekamee jira.